السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت دعوتني سماف توب بجرات تنجتش قويا هرأ كان أكمل تلايا أكاسم مو عميت جرا جرا إرجعنا ما في إرجو بربادن دكو كميت أكد ليدن سنيف كبر دير فازيو أولا توني سين برباتشيسو أبي بينترستي جرو كاللوغو نسادي ما كنا بناتو قبضو مالف جنان وني أشرت سنجل شيطان بابوني غير غير وني هندي شرا أرجع ما وانت هيفي أولاً إساكي سنيسينا وسوغر وجيت تندبريني جبا إسا كان سرچي رتقطني مكا إسا أود ديس باكراوند دتني كان تبرستن يرو تبرستني تني صندوقا كيستي وعدلغو بربادن توكو فيلتني جلسنتني جبو فتني ستوكو كاسيني تولوي جبو فتن سكيسا كاسيني تولوي داونلود غوتن تيجي أسبيراتنا تويتني داونلود image كاير وان ريو دويتن تتاسيني كبوا كبر بعدين جلسنتني ergatu dandeettan jechuudha. Awardis jettanii barreessitan akkasuma waan isin toles keessa waan irra dalaguu barbaadan tokko fakkeenya qubee wayii haa ta'uu abaaboo akkana kanneen kenna akkana haa ta'uu asirraa buufattanii jala yoo seentan halluu garaagaraatiin akkasuma waan isa fakkaatu isin fida kanneen hunda jala argattanii baadee isa gabbuu hattanii kaatanii ammoo keessaa baatanii pixilab appii jedhu keessanii seentanii pixilab erga seentanii kaatanii new text ka jedhu kana gubbaanii haytan delete bultanii ergasii ammoo import ka jedhu kana irra tuqattanii erga import irra tuqattanii wanni amma isa dalaguuf isin barbaachisu sanduuqa keessatti hojjannuudha. Sanduuqa kanarra ni filanna gisee takka amma kanarratti hojjetu barbaada. Eega filannee kaane dalga isaa kana qabnee argina shaffata isaa kana yookaan ammoo yookiin narkifnellee ta'ee as biraa saayizii isaa kana guddifna jechuudha. Garuu osoo saayiziin guddisin garaa isaa bal'isuun nu dirqama waan ta'eef saayizii isaa akkanatti ofirraa galchitanii ergasii immoo bifa isaa kana jijjiirtan kalara isaa jijjiirtan ibsitanii bifa barbaadii keessaniitti jijjiiruu dandeettan jechuudha. Akkana goone kana taariif no amma yoo awwala salaaman kaasu barbaadan akka mataa kootiitti hojjetu barbaadetti hojjedhu isinillee akka isinitti toletti hojjetu dandeettan jechuudha. Salaama erga barreessinee kaane akkana oofna ergasii style ta'etu tanani filattanii qubee bii tanatti ni buutanii ergasii deebistanii faanti ta'etu tanani filattanii فانتين تون عربي فانت يقرأ جلاتي أرجمتي كيسيدا خط عربي كيدو هنا راني تقطني أرجسي أوكي رجوتني جيرة جراتي وانت فأما كلا عربي تجي جيرون نوافه كلا رئيساس رجت تقطني كلا رجدور راب بفبر بدني جيرون النتني غريلي كيسالي بفبر بدن رمرتو بندي تنيجو erga kana galchatanii kaatanii waan dhabanii kanneen dalga isaatiin galfatte yoo barbaadan awwalee gabbuuftanii jiraattan keessanii seentanii nama qubee kanneen keessaa tokko keessaa galchu mee awwal irratti haa galchu kana akkanatti yoo gurraacha daarektii galchatanii sin jalaa fakkata waan ta'eef iris kalar kaydhu mallattoo namaa ka qabu kanarra ni tuqattanii ergasiisii enabil gootanii itti bantan ergatti bantanii mallattoo bulee tanarranii gootanii akkana siifattanii gara gurraacha raayit irra gootan akkana isinii haqee jedhe itti achisiisitan agadhumaa haganii adii bichaa ta'utti jechuudha. Ergasii akkanatti eekeetanii geessitanii jettanii erga kana gootanii kaatanii as bira dhuftanii kalar filtarsi ka jedhu kana ni ibsitan jechuudha. filtarsi kadhu kan ibsitanii ergasii deebitanii kirooppii gootanii irraa murattan jechuudha. Sanbooda akka inni suuta isinii galu suuta olisiisa galchitan jechuudha. Bifa isinitti toleen akkasitti galchuu dandeettan. Siksa galchuu dandeettan agarra. Posteeshinii fayyadamtanii yookaan ammoo akkanuma harkaan siisitanii ni dandeettan. Ammallee ka gamanaallee yoo fakkeenya namni maqaan keessan irraa ka'e aatu nama kaanii barreessaara waan ta'eef ka qubee kana duraan galchitan
asii galchitanii ergasii harka bitaarra harka mirgaarra qubee biraa galchinamee kaatanaa galchu ergasii raayit irra gootanii akkuma reefii immoo iris kalarii dhufnee tuqannee enabilitti goone ergasii mallattoo akka siraasiisan irra tuqanna gara gurraachaatti achi oofnee raayit irra goone itti banna amma gadhuma itti banna toleeraansi ka'ee dhugana gadhuma itti banna aganni qulqullattu takka eegatti banneenne raayit irra goona ergasii amma kalal filtarsi ka'ee kalarii filtara kanarra ni dhufna bifa inni irraa mul'atu tokko irra kaa'amna jechuudha. Qubeelee biraallee godhuu hin dandeettan waan biraallee galchuu hin dandeettanii an ammoo manaa kaluu jiru irratti isin argisiisaadha waan ta'eef. Erga akkana godhannee akkuma kaanii waliif siiksaa galfanna jechuudha. Erga akkana galchitanii jettanii bifti isaa yookaan awwaalaa isin jala gabbu'ee jiraate irra tuuxanii kalar filtarii tuuxanii jijjiiruu ni dandeettanii bifa barbaadanitti jechuudha. Erga akkana galfannee kaanee amma barreeffama keenya fuufna dursa immoo osoo barreeffamatti hin fuufin iddoo gubbaa tuqannee qollofna jechuudha. Akka inni noola akkana sosochoone qollofna. Erga qollofnee kaanee amma barruu keenyatti fuufne amma itti hafuufna duraan dursee yoo nama qur'aana buuse ta'e waan akkana kana barreessuu dandeettan jechuusi waan barbaaddan barreessuu dandeettan jechuudha. nama qur'aana buuse yoo ta'e congratulations jechuun illee ni dandeettani. Ergasii bakka barreeffama kana barreessee miira kutaa tokko nu gaha as dhuftanii kalarii isaatti filattanii galchuuf kalarii isin barbaachisaa waan ta'eef diimaa gootanii kana immoo bifa biraa filadhu. Kana filadhu amma erga galchee ka'ee istaayilii irra ni filadhaa ni guddisa. Ergasii immoo suutaan akkana siiksee asiin akka jidduu isaatiin naa galu godha. Amma kattaree nu galee jira. Sarara isaa yoo jala godhatu barbaadan fakkeenya assalaamu alaykum dhusan jala sararatu barbaadan istaayilii iddoo jedhu san tuuxan taqubee biif irraa qabtu na tuuxanii iyyuu tan yoo tuuxan jala sinni sararuu danda'a jechuudha. Anamma sararuu waan hin barbaanneef akkanumatti dhiisu. Amma arabiin illee barreessuu barbaadan idiit gootanii keessa seentanii jechuudha. Asii laanguweejii keessan qayyarattanii mabruukaa jennuun fakkeenya مبروك ألفا مبروك غوني مبروكي غوني جرا سويرانا تشيغلشنا دغالي كان كيس بوسا انتي وان غوتو يسا سبريسان جري في دلغاتش خطي سايغت فيلتن خطي امو كاولا فيلن ساي فيلتن كعربي خطي عربي كاي هنا فيلتن مبروكين اسكوب لالتن خطي ني توجوسي مبروكين كان ارادي مانتي سافلني أصبر أهني كالري نور باجسوي تقولني سامبودا إني بريفة ما تكبي جوان تأيه في كم لطوف سرا جل سرتني استايلي لطني كان جل سرتني إرجس إمو بريفة ونوها في التفوفنا بريفة ونوها في جل جلات تبريسينج كان بودس
jedha yoo lubbuulee jechuun dandeettanii isin jechuudhaan jarumni isin hojjetaman jiruuf waan barbaadan jechuun hin dandeettan jecha keessan keessatti garuu isin mul'isaa waan jiruuf akkuma argi barreessaa jira barreessaa keessan filattanii jecha barbaadan itti galchitanii kalarii isaa adda adda gootanii hojjetuu ni dandeettan jechuudha akkas inshaallah mee ammaaf asumatti haadhaamnu erga dhaabdanii geessitanii barbaadan waan biraallee galchuu hin dandeettanii onnee hafuu kaa'uu hin dandeettanii akka fedhii keessanii jechuudha amma akkanatti galchu fakkeenya bifa garagara gootan ammoo bifti yoo garagara ta'e irra bareedaa waan ta'eef garagara gootanii kalarii isaa jechuudha jijjiirattanii galarii keessaa yoo filatu barbaadan ammoo gootaan galarii keessatti filattan teekistoorii ta'etu kana keessaa filattanii as keessatti filatuu dandeettan jechuudha akkas achi keessatti filatuu dandeettan kalarii barbaadan wayii ammaan kanuma irratti dhiisa yoo jallisuu akkana achi ashaffaatu itti barbaadan akkana gootan waan asii gaditti galu awwaluma buufattanii asii gadi waan galu fakkeenyaan amma abaaboo tana buusee jira abaaboon tun amma jala isaa kalariin adii waan jiruuf yoo barbaadan akkana galchitanii yookaan ammoo karooppii irra tuqattanii asiin geengootti gootanii akkasi galchitan jechuudha geengootti gootanii ittan baay'ee jalan beeksisu yookaan ammoo asumaan dhuftanii dheeres gootan irra kana gootanii filtar kalarii filtara kanarra dhuftanii itti banuu dandeettan akka barbaadan aga isinii bareedee addan takkatti ammallee kanallee akkasuma goonu kanas asii dhuftanii isumaan jalaa murattan baagiraawundii isaa kana erga jalaa murtanii jettanii akkanatti isinii galcha sanboodaan dhuftanii aga barbaadan jalatti ni galfattanii guddiftanii galfattanii akka fedhii keessaniiti jechuudha erga kana galchitanii kaatanii ammallee irra deebitanii waan caafii irra galu tokko ni galchitanii fakkeenya congratulation ta'etu kana geengoo tanaa galchu gootanii akkasi galchitan erga kana galchitanii kaatanii amma barreeffama gabaabsee isin barreesse malee barbaadan aga jalaallee itti godhuu dandeettan yoo asiin chaappaa wayiillee ka ta'u taate chaappaa galchuu dandeettan akkaataa chaappaatti hojjetanillee yeroo biraa qabadhee isiniif dhufa inshaallah paartii itti aanu irratti ammaaf ammoo sarara kana jala sararuu qabdanidha kana jechuudha yoo san irra bareedaa waan ta'eef qubee kanarratti qottanii akkuma dura isin jedhe istaayilii hundayyuu filattanii akkasi jala sarartan erga jala sararanii bareedaa waan ta'eef amma jechuudha ergasii gubbaa kanarratti illee waan barbaadii keessanii galchuu dandeettan jechuudha waan barbaadii keessanii waan isinitti tole tokko galchuu dandeettan as keessaa jechuudha keessa seentanii waan barbaadii keessanii fakkeenyaaf yaada tanaa galchu gubbaa kana amma akkasi galchan irreen bareeddi tareefuu caalaa jechuudha ammallee uma akkana fakkaatu kan keessatti illee yoo hedduunuu isin hin qatee jedhe akkasitti yookaan impoortii gootanii galchuu dandeettan jechuudha. akkas galchuu dandeettanii nama eebbifamoo ta'e waan eebbaa wal qabatu waan garagaraa galchuu dandeettan erga sanii ammoo as bira dhuftanii seef gootan jechuudha imeejii keessanitti abbaa sanii erguu dandeettan ergasii eega seef gootanii yoo waa keessa gattanii qubee wayii dogongortanii jiraattanillee maal gootanii waan seef ta'ee jiruuf yeroo isin argisiisa ma seef goonee keessaa baana seef goonee asiin ol darbinee baanaa jennu keessa seenna piiksilaabii keessatti yeroo piiksilaabii keessa seentan wanni awwala hojjettan sun isin gaafataa jira haa isin rikavar ta'uu barbaaddu yoo isiniin jedhee okee jettanii yookaan ammoo ka biraatiif fuufuu jechuudha akkasanitti hojjetuu dandeettanii yaada qabdan namatti jala kaahaa haga paartii biraatii walitti deemutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu nagahan tura turtii gaarii